بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا أجفتوتا ردفتوتا ميديا بركة يركيسن شمركيسن علماء الني يراتني مسنسي لا إله إلا الله محمد رسول الله بك إسنجرتنتي رضا ربي رحمن ربي بركان ساسنا دكب Ramadaanni bu'aa guddaadhaaf Rabbi nuuf fide. Ramadaanni akkuma ji'a kaaniiti. Ji'a gabbaramu wayitii miti. Rabbiin ji'icha keessa Qur'aana gadi buusee ji'a ulfina qabu taasise ji'a 12 keessa. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Qur'aana itti buusee anbiyoota keessaa caalaa attam maleekaalee akka isaan caalan Rabbi taasise. Ummata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'aana gadi buusuudhaan caaltuu ummataa taasise. Halkanitti keessa Qur'aanni gadi buutee sun kurnan boodaati. Kurnanitti sanaa kurnan kabajaa qabdu Rabbi taasise. Kurnan keessa halkan tokko wayitu jirti. Halkan mangoo wayitu jirti ka keessa gadi buuti. Halkanitti sanas halkan kabajamtuu addunyaa keessa Rabbi taasise. Maarree Qur'aana hordofuun caalina guddaa nuuf ta'ee jechuudha. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Warratti fayyadamu Rabbi nu haa taasifatu. warra Ramadaana kanarraa qeebaltii guddaa argate Rabbi nu haa taasifatu. Ramadaanni akkuma beekamu barakaa guddaa Rabbi keessa kaa'e. Innaa anzalnaahu fi laylatil qadr wamaa adraaka maa laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ربي قرآن كان سبحانه وتعالى سيرة بلماتا إنما ما قلت وفي ساتي كهاركنا ما تمكن حركي مخلوقا كان تمكن وفما ساتي كلام ساكن ربين قد يبوس غافا قد يبوسو جملة آياتا كان جوزي صد من جنين ربس لكان جملة سا هل كان تقوت ربي قد يبوسي غافا قد يبوسو بيت العزة كجر متجرة ملائكة بايدان أجب ميتك إن قد يبوي هل كان يتسنى كيست جاتشو منا بيت العزة جنان قباك نجرة أجت قد يبويتي بقدر الحاجة هم يرون إما برباجسون akka namni hafazuu danda'uun akka yeroo kuffaari Nabi Muhammadin itti gaafate sallallahu alaihi wasallam haala yerootu waggaa 23 jidduutti Qur'aanni kun gadi bu'ee raawwate jechuudha. Gadi bu'iitii yeroo irratti si'a tokkoon gadi bu'ee jechuudha. Kanaaf halkanitti amma fillafiitti keenya kana jirtu. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraanfachiifamanii akka namni kurnanitti kana keessa bu'aa argatu taasifamne jira. Kanaaf walumaa galatti halkanitti kana keessatti laylatul qadri halkan qadri aw laylatul qadr jedhaniyyuu. Laylatul Qadri kun Laylatul Qadri jedhan. Halkanuma qadaraati. Shee Yusuf hin guddataa, hin mul'ataa, keessoo aamin jedhaa maaltu sin ga'e. Hin horaa, hin allama, ilma barakaa argataa. Jaartii itti dabalata jennure. Itti dabalata jennu mudhisi. Nama gadi naayisuu danda'a. Haala kana halkan qadaraati. Halkan milkaa'inaati. Namni gariin illee hin du'an illee Rabbi murteessuu danda'a. Asumaanuu Rabbi warra umriin isaa dheerate keessa Rabbi nu haa galchu. warra rizqiin isaanii bal'ate keessa Rabbi nu haa galchu. Waan hundumaa walitti akkasiin amma kaaftan warra sodaan Rabbii isaaf laatamee keessa dabarfate Rabbi nu haa taasifatu. Wallahi wanni akka sodaan jiru akkasi barsi Abdurrahman wanni akka sodaan jiru sodaan kun jiidhina lapheeti. Jiidhina lapheeti la'allakum tattaquun bu'aa dhumta Ramadaanaa akka nu Rabbi sodaannuufi. Alaamaa kana waan tokko hin argamuuf keessatti dadhabbii duraan qabnu wadhan qabnaa hin qabnu. Ghaflaan duraan nurra jiru hadha nurra jira hin jiru daga soomni kun seede. Soomana sinuma soomna beelaanuu beelaadhaaf dhiisnu hundaa olitti warri suusii qabu jira. Akka biyyoota Jimmaa Harargee naannoo garaagaraatti kayyoo afaan kaa'ate malee namni gariin jechuudha hundaa miti. Musliima ta'e kayyoo afaan kaa'ate malee danda'ee hojii hojjenne jira. Guyyaa yoomisaa nyaatee kee amma buna dhugutti kan danda'ee hin sochoone jira. Garuu Ramadaana kana keessa suusiin isin dhaabataa. Inni abbaa sigaaraa sinuma dhiisa. Abbaan caatii sinuma dhiisa. Abbaan bunaa sinuma dhiisa. Maal ta'a hundisaa abdii murata arrabbiif jechan sooma kan jedhu. Subhaanallah. Namni dura nama wal dhabaa oolu annan soomaara jedhe dhiisa. Namni dura nama hamatu ni dhiisa. Wanni kun laphee keenya keessatti athara wahii uuma. Yu'athiru fi qulubina. Qalbii keenya keessatti waa yaambisee ba'a. Wanni sodaan Rabbii barbaachisuu jechuudha Ramadaanni kun waa wayinu keessatti dhiisee ba'a. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Kanaaf jabaadhaa. Sagantaa itti aanu aseerra keenya raha jabaannu jennee ergatti aansinee booda wanni kana bori nu eeggatu maal inni yoo jenne hordoftoota miidiyaa barakaa nu faana jiraadhaa akka nu jalaan gaffalle. Sagantaan itti aanu sagantaa waahee zakat al-fitriiti.
زكاة الفطر كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله زكاة الفطر إرجما ربي دركما قد نجرن ذات مسلمة إرت غربي شرّا برمدوس إيرس جنوتس نما كم الرتو زكاة الفطر كن واجبة ساعة من تمرين ساعي تكو هماري أكنا يروسنا تكمّاتي يوفر أني بفباري ياكي ستتين بيكا مدور يروكان أني أمّا درجاك نجين يرت كوبايا سد تبا كوبايا أنت الماما كوبايا سد أكما قالت ميوفر أني كيلو لماف ولا كاجتشود كيلو لماف ولا كاي حالا كنان ورسي موانتيجي غربو رابعة أمري رامبا تمري رامبا ميدان سلا وان نياتا إسافت إجرت رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمتكو بسنغا نياتا وتي بسنغا سنباسو دندا بقولو نياتا وتي بقولو سنباسو دندا وفي بقولو يرو في نياتو غدي آنا تلكا دافي أمري نياتا يوكان مو غتي مالكاتي كنيا حمد فتشوراف يوكان أمري بابني باي بقولو بابني بري دامي تيجرن نياتا ويرو سنا غرغاتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم عيد درا عيدني صلاة أو صلاة من درا بافمو قب مالك جنن رجما ربيتو صلى الله عليه وسلم مسكينوت كأرب ويا جاب سيدورون ساجرا ويا توك ويا لم أكيرو أمات أكندا كده فيدموف ولما قالت أتو صلاة سيني زكانكم بافمو قب يا جماعة كينيا جتشود كانوا مفانا علماء ونبال جرن أكما ذهبا إمامو تعرفين رتي daa'imni tokko utuu aduun illi xiyyoo dhalate bor iida san hojjennu jechuudha. Akka biyya keenyatti makkaa jedhamee beekama. Makka saachiitii miti jechuudha. Isa bor iida jedhamee waamamu utuu aduun illi xiin daa'imni tokko yoo dhalate waajiba aduu ramadaanaatti keessa jiru walau lahbaa utuu azaaniin akkan utuu hin jedhamiin daa'imni sun dhalate kana azaanii yoo jedhames baafamuu waajiba jedhan. Inni dabalataa immoo hamma gaafa dirree iidaa dhaqamutti hamma dirree iidaa ganama subii utuu hin deeminetti daa'imni tokko yoo dhalate sunnaa barbaachisaadha jedhan. Sunnaa barbaachisaadha. Maaliif jennaan rabbitu nurratti waajiba godha. Nu warra soomaa nurratti jedhan xuhuratul lisaa'im. Isa soomanuuf haasaa keenya rafata waan hin taane haasofne gocha hin taane goone cubbuu nurraa maaruudhaaf rabbiin. Warra immoo fakkeenyaaf namni gariin jira obboleessa maraataa qabaachuu danda'a. Rabbi si haa fayyisu. Obboleessi maraataan jiraachuu danda'a. Shalalee mana jiraachuu danda'a. Marfoo alqalam nama gatiin khayrii isaa sharrii isaas irraa dhaabamee jiru jira. Ka akkanaa kunis irraa baha jedhan. Maatuma kee ta'ee kan lubbuudhaan itti gaafatamummaa si jala jiru akkas. Kanaaf keessumaa immoo akka hin irraanfatamneef mudannoota akka isin hima. Darasaa tokkotu jira sadiika keenya. Inni soomane ilmiidhaaf bara sana arsii jirra. Abbaan koo ati kun irraa baasanii jedhe dhiise. Jedhu sun immoo qaryaata irraa kafalaa jedhanii dhiisan. Waan fakkaatu nyaachisuu waan laafii tokko jamaa kan qaryaanii zakaatal fitrii irraa baasu. Mucaan booda wallaahi shawwaal baasnee kaanee gaafa deebinu bakka kitaabaatti. Zakaa kennitaniitu miti jedha waan yaadateef hin beekamu. Lakkee nu qaryaadhuma keessa irra sirraa kenna jenneetuma dhiisnee jedha. Haadha khaxaa adiim. Dogongora guddaadha. Miidiyaan barakaa waan kana sirriitti akka uummataan nu gahu. Akka jidduutti ijoolleen sarraatinyummaadha yookaan hojjettummaadha qe'ee namaatti ergamtee jirtu ijoolleen durbaa jarri bira taa'an sun maatii biyyaa baasa jedha. Warri biyyaa jara siin bira taa'atuutu irraa baasaa jedha. Wanni kun jidduutti hafuu danda'a. Inni dabalataa ijoolleen biyyoota adda addaa keessa teessanii nu hordofaa jirtan waan kana irratti akka soomantanii kaatanii wanni kun ulaagaan kun isin jalaan haflee sirriitti maatii keessan hordoftanii narraa baheeraa jettanii addaan baafachuun keessan dirqama utuu ciidiin sagadamini jechuudha. Zakaan kun namoota dhabaatti kennama. Masjidatti geeffamee kenname imaamna qoodu malee obboleettii ofiitiin gariin kennuu danda'a. Gariin adaadaa ofiitii geessee kennuu danda'a. Wanni kun akkanaa miti. Zabanuma Rasuula sallallahu alaihi wasallam masjidatti geeffameeti achi namni qoodu irraa qoodaa jechuudha. Malee zakaan an fuudhee obboleessa koon jaalladha waan ta'eef harka qalleeyyiidha jedhee geessee kennuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan obboleessa ofii gargaaruu qabaa jedhan Imaamu Ahmad. Obboleessa ofii sirma gargaaruun sirra jira waan ta'eef yoo fudhachuun barbaachisa ta'e seera qabamaan malee dadhabaadha jettee darajaa inni darajaa miskiina dadhabaarra osoo hin geenye
qe'ee kana walitti qabdee obboleessi koo fudhatu firri koo fudhatu jechuun kun adabaa mitii jedhan. Kanaaf hundi keessan bakka kanatti jabaadhaa. Ulamaa keenya faana jiraadhaa. Rabbi barakaa sinaa godhu. Warri zakaatal maal isinirra jirus qabeenya keessan geessisa. Walli hoolaan 40 ga'ee jiru keessaa baasa. Horiin 30 ta'ee jiru keessaa baasa jiraayyuu hin jiru akkasitti. Kanaafuu birrii karaa maallaqaatiinis baasa bareechaati. Zakaa wanni jedhamu guutuun jedhan fuudhamee qaama tokkoon kennamu. Haqa Rabbi imeela fakaa'ee jiruun kennamaa jechuudha. Kanaaf ulfaadhaa. Qulqullina qabeenyaa ta'a jechuudha. Qulqullina qabeenyaa ta'a. Lilmaal. Qulqullina qabeenyaatti inni horii keessaa bahu inni zakaata tijaaraa keessa daldala keessaa suuqii keessaa inni bahu birrii waggaan itti naanna'ee irraa kan bahu qulqullina ta'a. Inni immoo Ramadaana kana keessa nu baafnu kun lubbuu keenyaaf qulqullina ta'a jechuudha. Barakaa nuuf ta'a. Kanaaf ulfaadhaa. Asumaan guyyaa ciidii takbiiraa jedhaa akka walitti deebinu ta'a. Hordoffii bareedaa asirraan nu hordofaa. Obboleessi keenya Shefaayiz kan miidiyaa barakaa akkasiin fuudhanii nuuf deemaa jiran jazaa isaanii Rabbi jannataan haa kafalu. Hawaasni guutuun miidiyaa kana akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Namoonni garaagaraa beeksisa garaagaraa barbaadanis miidiyaa kanaan akka beeksisan gootan asirraan kabajaa isin gaafanna. Ammallee meeshaa gurguddaan guuttannee obboleessi keenya yookaan miidiyaan barakaa jechuudha. Suphaadhumaan bakka inni dadhabetti obboleessi keenya sunus bira dhaabbachaa deemaa irra malee dandeettii guddaan qabu. Warri akka tasaa miidiyaa kana waammattanii beeksisa garaagaraa godhataa jirtan. Kan inni birrii kaffalee deemee achi dhaqee sagantaa garaagaraa irratti hirmaatee jazaakallahu khayra jedhee duwwaa galchantu jira. Hin hojjetu kaawwantichi. Maasa jannataa qofaan miti jazaakallahu khayraan qofti hin galchu. Maal birrii maal baaftee karaa kana deemtee dhufte? Miimooriin maal si jalaa hir'ate? Yoo xiqqaate miimooriin tokko jijjiiruu gaafata. Sini galaa jira miti. Meeshaa yoo guutate obboleessi keenya kun ulamaa ol baasuu danda'a jechuudha. Miidiyaa wanti biroo yoo hafe uffanni amma uffatamee deemaa jiru kun yoo namarra xorattee jette saamunaa gaafata. akkas. Saamunaan har'a immoo qarshiinsi ol fagaattee jirti. Dhibbaawwan uffataatti bareedu. Kanaaf jecha warroonni waan kanalleen bakka sagantaatti waamaa jirtanulleen yaada keessanuuf galfadhaa waan kanatti nuuf xiyyeeffadhaa jechuun dhaamsa keenya. Ulfaadhaa. Asumaan warreen garaagaraa dhaabbata dhuunfaa warri beeksisa godhaa jiru. 50 godhaa jira, 40 godhaa jira. Sagantaa tokko dhufee nu waamee waammatanii masjiida kana duraanuu beeksisa akka namni gargaaru jechuudhaaf birrii guddaa irratti galaa jira. Garuu miidiyaan barakaa akkana si waxxaruu hin barbaanne wani isin beekuu qabdan. Haddii kana islaamaaf hojjetaa jira waan ta'eef haddii kana isin qabeefi miti. Inni isin gaafatee isinitti shartii isin irra kaa'uu hin danda'u. Kanaaf ulamaa'onni keenya, du'aatonni keenya waan Rabbi sirra zakirraa yeroo miidiyaa kana waammattanii beeksisa guddaa goosifattan akka miidiyaa kana bira dhaabbattanii miidiyaan kun kooti jettanii akka miila isaa gadi jabeeffatee jimma kana keessatti akka waan guddaa hojjetu asumarraan dhaamsa isinii dabarsa. Ani obboleessi keessan Miqdaar hayyakumullah akkasuma obboleessi keenya Yusuf Kadir obboleessi keenya Abdurrahman Abbaa Jihaad isin faana jirra. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin sagantaa bareeda siitiif du'aa bareedduutiif raayyaa abbaa macaa abba shakkirutti gootee nurraa xumurtu. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi Ramadaana keenya nurraa qeebalu. Aamin. Isin warri miidiyaa irraa dhaggeeffataanis aamin jedha. Aamin. Isin warra siis aamin jedha. Rabbi Ramadaana keenya nurraa qeebalu. Aamin. Halkan laylatul qadrii sana Rabbi qooda keenya taasisu. Aamin. Wallahi Rabbi qooda keenya taasisu. Aamin. Yaa Shee Miqdaar kiyya yoo Rabbi halkan laylatul qadrii kana yoo Rabbi nu soomsise amminutti soomni duniyaa kanarratti yookiin Ramadaana 20 Ramadaana 22 akkasii ta'utu mala. Ramadaana 22 kana keessa yoo Rabbiin jechuudha halkan laylatul qadrii kanuma waggaa 10 iyyuu jechuudha la. Kanuma waggaa 10 yoo Rabbi keessa nu badhaase wallahi waan guddaadha. Umriin ummata Nabi Muhammad silaa gabaabaadha akkuma waliin beeknu. Jedduu waggaa 60 fi jedduu waggaa 70 dhuma. Kanaaf Rabbiin halkan laylatul qadrii kana keessa nuu kaa'e. Manni asiin duraa waggaa 950. Rabbiin gabbareetii jannata. Waggaa 1000 fi waggaa 600 Rabbiin gabbareetii jannata argate jechuudha. Keenya jedduu waggaa 60 fi jedduu waggaa 70 dhumti. Osoo Rabbiin halkan fadlii sakkanaa kan khayrii ummanni Nabi Muhammad hojjetanu kana osoo Rabbi dirribaan qabuu baate jechuudha la. Silaa jannatan argannu gabaabaadha waan ta'eef umriin keenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaa Rabbi ummata koo akkam goota jennaan laylatul qadrii kenneef. Laylatul qadrii kenneef Rabbiin
isa kanaafi bareechaati yaa hawaasa kiyya akka rabbiin yookiin ramadaana kana qofa soomnaa isa dhufu jiruun biyya duniyaa har'aa miti amma jedhee raayyaa abbaa machaa rabbiin umrii isaa keessa barakaa naaf kaa'u nan jaalladha raayyaa abbaa machaa kana wallaahi rabbi isaa jaallatu anaa walitti jechuudha. Jaalladhaa isin hundinuu wallaahi suma dhugumaatti jaalladhaa raayyaa fi kaan walitti hin fidinaa akkas jaallatamuu qabanne waa hedduu isarraa baranne daa'imummaa irraa kaaneeti jechuudha wallaahi waa hedduu isarraa barataa dhufne. Yaa obboleessa koo maana jalaa diddaa sittaaniya kunoo guyyaa rabbii hundaa akkanaan hin jenne iyyitus maal fidda. Gaaf tokko milkeessuun malaa rabbiin guddaan wantan si yaammadhuuf yaadni kun ni guddaan faffaca'uu keenya aduwwi gammada. Diiniin keenya tokko yaadni keenya adda addaa jawween kufrii qobaatti argatee nu hiddaa namoo ajaa'ibee qawlee rabbii guddaa. Dhageenyu sagarruus taane jaamaa duuda kanaaf karaa hundaan nutti hammaate amriin hojii karaa khayrii irratti nu gargaari. Daa kana fayyade rabbi halkan laylatul qadrii qooda keenya taasisu. Amiin. Ya rabbi halkan laylatul qadrii qooda keenya nu taasisu. Amiin. Halkan laylatul qadrii isa hammaa kanallee yoo sila darbee jiraatillee keessa nu aansi. Halkan 29tu haadhoo isaa tafe jechuudha. Haadhoo sana keessatti rabbi nu haa galmeessu. Rabbi haadhoo sana keessatti nu haa galmeessu. Alaabaa laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah rabbi dirreetti ol nuuf baasu. Ummata hammallee halkaniif guyyaa keessatti mala walitti baasaaru islaamummaa kana qaqqabuudhaaf deemu. Ummata hammallee qabeenya rabbitti kennee jennaan jechuudha. Rasaasa bitee ittiin ammallee boombii bitee ittiin wal fixaaru wal kaa'aaru kanallee jechuudha. Rabbi warra hammallee kanatti hin qabne. Rabbiin manguddoo hedduutu jira dubartoota ulfatu jiranii warra qooda kana keessaa hin qabne warra jiraachuu barbaadaaranu rabbi balaa kana irraa haa dabarsu. Amiin. يا رب تككيك يا رب نكائي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا جالان دي مواسيت رابدو تمتنقلي ونندت رامدو ونندت رمازيت ديبيادو أكار ربي جاون كيسا جالدو ربي ناركا كيسو تقبدو والله ربوكو سنرام مصدو Amal lubbuun jiru isin hin dagadhu yaa bola akhiraa wanta nammadhu nan dagatiin rabbiif jecha na yaadadhu. Laylatul qadrii kana keessa jechuudha. Nan dagatiin rabbiif jecha na yaadadhu. Akka rabbiin na magfiraa argadhu yoo ni na rahmate abariin salphadhu. Yaadadhu na kadhadhu haala qardeef samaana tamannaa liqaa kabissalama. ما شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله. Kan xumura namoonni miidiyaa barakaa kana beektan kan hin beekne illee nama suuraa isaa asirratti argaa jirtantu kidimaa diiniitiif dhaabbatee jira. Fooloorsiin isaa 40,000 waygalee jira. Jajjabaattanii gara miidiyaatiinis akka fooloo nu gootanii tiiktaakiidhaanis tiwiitaraanis feesbuukaanis gara hedduudhaan tamsaasaa jiranii diin kana kaddamuudhaaf akkuma nama garii osoo hin taane wallahi mudhii hidhatanii yeroo dheertuuf bakka dheertuu baadiyyaa keessa deemanii ulamaa keenya ol baasaa jiranii foloo nu gootanii akka nuuf jajjabeessitan warri lafarraa illeen akka bira nuuf dhaabattan abdii isinirraa qabna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Duumuu fi hifzillahi wa ri'aayatihi. تمساس إسلاما ميديا بركة مداس ربيدا كنو حركة كمالي ساتي هوي كردكا تمساس إسلاما ميديا